Dhaadannaan Tiraamp tokkummaa keenya cimsuun ala jijjiiramni fidu hin jiru Masuud Pezeshkian Iraan akeekkachiisa sa'aatii 48 pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kennaniif deebii kenniteetti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Iraan sa'aatii 48 keessatti ulaa Hormuz banuu yoo baatte Ameerikaan bu'uuraalee misooma enerjii Teheraan irratti haleellaa kan raawwatu ta'uu yeroon kennan har'a galgala xumura. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian deebii akeekkachiisa pirezidaant Tiraampiif kennaniin yaaliin Iraaniin dadhabsiisuuf kaartaa addunyaarraa balleessuuf taasifamu gootaawwan ijoollee Iraaniin fashalaa jira jedha. Doorsifnii fi dhaadannaan Doonaald Tiraamp tokkummaa Iraan daraan kan jabeessu ta'uu eeruuni. Dhaadannaawwan shororkeessummaa akkanaa dirree waraanaatti wal'aansoo qabnaa jedhan. Diinota bulchiinsa keenya sarbaniin ala ulaan Hormuz biyyoota hundaaf banaadha jechuunis ibsani. Gama biraan pirezidaant Doonaald Tiraamp ulaa Hormuz bansiisuun ministeera muummee Ingiliz Keir Starmer waliin mari'achuun dhaga'ameera. Humni loltummaa Israa'el gama isaatiin waraanni Hezbollaa fi Iraan wajjin gaggeessaa jiru torbaanota hedduu itti fudhachuu akka danda'u beeksiseera. Waraana torbee afur guutuuf adeemu kanaan Israa'elii fi Iraan haleellaawwan walirratti fudhachaa kan jiran yoo ta'u, Israa'el duula lafoo Libaanoositti gaggeessaa jirtuun namoonni 1,000 ol ajjeefamuu Aljeeziraan gabaaseera. Bu'uuraalee misooma magaalaa Shaashamannee keessatti hojjetamaa jiru qaamoleen nageenyaa tumsuu qabu jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti mariin galma gahinsa hojiilee bu'uuraalee misooma magaalaa Shaashamannee irratti fuulleeffate qaamota nageenyaa sadarkaan jiran wajjin mariin taasifame. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Adaanee Taklagoorgis Daldoo maricha irratti argamuun ergaa fi kallattii hojii kaaniin akka ibsanitti nageenyi bu'uura ijaarsa ce'umsa badhaadhina biyyaa fi misooma biyyaa dhugoomsuu fi galmoota imala badhaadhinaa fiixaan baasuu keessatti qaamoleen nageenyaa shoora olaanaa qabaachuu himuun hojiilee misooma magaalaa Shaashamannee keessatti hojjetamaa jiran hunda keessatti qixa barbaadamuun gahee isaanii bahuu akka qaban hubachiisaniiru. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Shaashamannee obbo Waarisoo Waayisoo Waari'oo akka jedhanitti kaayoon marii kanaa hojiilee bu'uuraalee misooma magaalichaa daandii misooma koriidarii daandii misooma qe'ee keessaa yookiin LDP fi galii magaalaa Shaashamannee akkaataa karooraatiin milkeessuuf tumsi qaamota nageenyaa sadarkaan jiranii murteessaa ta'uu himanii jiru. Ajajaan qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Koomishinar Abdurramaan Shobbee qaamoleen nageenyaa hojii nageenyaa hojjetaniin cinatti xiyyeeffannaa mootummaa kan ta'e hojii magaalomsuu keessatti gahee ogummaa isaanii bahuun magaalaan Shaashamannee magaalaa nageenyi waaraan keessatti mirkanaa'uun misoomni ishee gama hundaan cimee itti fufu taasisuuf gaheen qaamota nageenyaa murteessaa ta'uu hubachiisaniiru. Hoggansii fi qaamonni nageenyaa sadarkaan jiran kanneen marii irratti hirmaatan dirqama ogummaa isaanii akkuma kanaan dura baachuun hojii sochii misooma magaalichaa keessatti deeggarsaa fi tumsa barbaachisaa taasisuuf kutannoon kan hojjetan ta'uu ibsanii jiru. Kominikeeshinii magaalaa Shaashamanneetti gabaase. Filannoon keenya egeree keenyaa fi biyyi keenya bara kana filannoo waliigala marsaa torbaffaa gaggeessituun filannichi diimokiraatawaa hirmaachisaa qaqabeessa bilisaa fi nagaa qabeessa akka ta'uuf hojjetamaa jira. Hojiiwwan filannoo duraa keessaa tokko akkaataa qajeeltoo boordii filannoo biyyaalessaatiin filattoonni akka galmaan taasisuuf mootummaan haalota dandeessisoo uumuudhaan hojiin galmee filattootaa akka milkaa'uuf hojjetaa jira. Gama kanaan lakkoofsi filattootaa dabalaa jiraachuun galmeen filannoo kun milkaa'inaan gaggeeffamaa jiraachuu gabaasni boordii filannoo biyyaalessaa guyyaa muraasa dura baaseen karaalee galmee maanuwaalii fi diijitaala galmee filattootaa gaggeessaa kan jiru yoo ta'u hanga bittootessa 10 bara 2018tti filattoonni miiliyoona 18 fi 556 ol galmaa'uu beeksisee jira. Filannoon mirga heeraan lammiileef kenname daandii ammayyaa'een mootummaa hundeessu waan ta'eef hanga guyyaan galmeef kenname xumuramutti namni umriin isaa yookiin ishee filannoof ga'ee fi hin galmaa'in jiru yookiin jirtu buufata filannoo itti dhiyoo jirutti qaamaan argamuun akkasumas karaa diijitaalaan galmaa'uun sagalee isaaniitiin egeree isaanii akka murteessan dhaamsa keenya dabarsina. Obbo Amansiis Addunyaa Amantee itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee.